Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuun oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuun dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduun itti aanu naannoo Affaaritti voolkaanoon bakkoota afuriin yeroo tokkotti dhohee jira dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu abbootiin amantaa dhaabbilee amantaa garaagaraa har'a naannoo Tigraayitti imaluudhaan naannoo Tigraay magaalaa Maqalee seenanii jiru. Maris qaamota garaagaraa wajjin jalqabuun dhagahamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee isiniin kenna. Aanaa Fantaalletti lammiileen sababa kirkira lafaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'an sababa hanqina yookaan immoo bishaan qulqullina hin qabne fayyadamuun lubbuun namoota hedduu galaafatamee jira. Namoonni hedduunis dhibamuun dhagahamee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa hanga funyaan Finfinneetti fullaa'uudhaan raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaalleen opereeshinii bal'aa gaggeessuuf humna bal'aa fi guddaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bobbaasee opereeshinii kan jalqabee fi kan jalqabuuf deemus akka ta'e ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin ga'a. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa torbaanota dura jijjiirama diinagdee Itoophiyaa ilaalchisee haasaa taasiseen jijjiirama diinagdee ajaa'ibsiisaa yookaan miiraakil cheenji galmeessinee jirra jedhee ture. Addunyaan immoo lakkii akkasii miti. Lammiilee Itoophiyaa 5 keessaa namni tokko gargaarsa barbaada. Diinagdeen biyyattii haala hin eeggamneen gadi bu'ee jira osoo hin taane du'ee jira jechuudhaan dura dhaabbatanii jiru. Dabalata oduu kana qabna. Walumaa galatti oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu Ambariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Abbootiin amantaa garaagaraa har'a Finfinnee irraa ka'uudhaan Tigraay Maqalee galanii jiru. Abbootiin amantaa dhaabbilee amantaa garaagaraa kan miseensota abbootii amantaa 21 of keessatti qabate har'a Finfinnee irraa ka'uudhaan gara Tigraay imaluudhaan magaalaa Maqalee dhaqqabanii jiru. Abbootiin amantaa kunneen yeroo Maqalee ga'anitti abbootii amantaa dhaabbilee amantaa garaagaraatiin wal arganii jiru. Akkasumas abbootiin amantaa gara Tigraay imalan kunneen bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa waliinis marii kan gaggeessan akka ta'e himamee jira. Abbootiin amantaa dhaabbilee amantaa garaagaraa kun gara Tigraay kan imalan hojii mana muummichi ministeera Itoophiyaa torbaan lama dura isaaniif kenne yookaan paarlaamaa biyyattii irratti waamicha taasiseen gaggeessitoonni amantaalee biyyattii Tigraayitti waraanni deebi'ee osoo hin kaane gahee keessan bahaa jechuudhaan waamicha taasiseen hordofeeti. Maree paarlaamaa biyyattii 46ffaa torbaan lama dura gaggeeffame irratti Dr. Abiy muddama nageenyaa naannoo Tigraayitti mudataa jira jedhame ilaalchisee gaggeessitoonni manneen amantaa dafanii hojii jalqabuu akka qaban akeekkachiisee ture. Itti dabaluunis muummichi ministeera abbootiin qabeenyaa dippiloomaatonni beektonni imbaasiiwwanilleen muddama waraanatti deemuu mala jedhame kana jidduu seenuudhaan nageenyaaf akka hojjetan waamicha taasisee ture. Kun akkuma jirutti ta'e abbootiin amantaa waamicha isaaniif taasifame fudhatuudhaan har'a rakkoo nageenya mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduu jiru yookaan TPLF gidduu jiru furuudhaaf gamas imalanii jiru. Ni milkaa'u laata kan jedhu immoo gaafii qaamolee garaagaraatti nutis hordofne walittiin kan deebinu ta'a. Oduun itti aanu Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalletti hanqina bishaanii yookaan immoo rakkoo bishaan qulqulluu irraa kan ka'e dhibee mudateen namoonni hedduun lubbuu dhabuu odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Aanaa Fantaalletti buqqaatonni sababa kirkira lafaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'an bishaan qulqulluu dhabuudhaan bishaan roobaa dhuguuf yookaan dhugaatiif oolchan dhibee garaagaraatiif kan saaxilaman yoo ta'u namoonni 6 dhibee garaa kaasaa isaa mudateen lubbuun isaanii akka darbe himamee jira. Namoonni hedduun immoo dhukkubaan qabamanii rakkoo hamaa keessa kan jiran akka ta'e itti aanan bulchaa fi itti gaafataman waajjira qonnaa Aanaa Fantaallee obbo Muhammad Asaboot himee jira. Namoota 6 lubbuun darbeen alattis namoonni dhukkubaan qabaman hedduu waan ta'aniif lakkoofsi namoota lubbuun darbuu danda'u dabaluu akka danda'us himuudhaan mootummaa fi dhaabbileen garaagaraa dhimmi kun ilaallatu dirmannaa barbaachisaa ta'ee fi dirmannaa hatantamaa akka taasisan gaafatanii jiru.
Nulleen qaamni dhimmi kun ilaallatu dirmannaa barbaachisaa ta'ee fi gargaarsa barbaachisaa ta'e akka uummata kanaaf gootani asumaan kabajaadhaan isin gaafannee jirra. Oduun itti aanu naannoo Affaar naannawa Ertalleetti volkaanoon 4 dhoohuun gabaafamee jira. Naannoo Affaar bakka Ertallee jedhamuu fi akkasumas Ertallee irraa kiiloomeetira 15 keessatti bakkoota garaagaraa 4tti volkaanoon dhoohuu waajjirri turizimii naannoo Affaar beeksisee jira. Dhoohinsi volkaanoo haaraa afran kun kan uumame guyyaa kaleessaa adoolessa 15/2025 yoo ta'u, Daayireektara beeksisa hawwata turizimii naannichaa fi misooma gabaa kan ta'an obbo Abduu Ahmad yaada kennaniin volkaanowwan haaraan kunneen kan dhoohan Ertalleen bal'atee jigaa dhufuu irraa kan ka'e yookaan deemuu irraa kan ka'e akka ta'e himanii jiru. Yeroo volkaanichi kun dhoohutti turistoonni Israa'el fi Jaappaan bakkichatti kan turan yoo ta'u, miidhaan turistoota kanarra gahe yookaan hawaasa naannichaa irra gahe akka hin jirre himamee jira. Akkasumas iddoowwan afranitti volkaanowwan dhoohan yeroo fageenyarraa ilaalan aara qofa kan fakkaatan ta'us keessi isaanii ibiddaan akka guutame himanii jiru. Oduu gara biraatiin achuma naannoo Affaaritti rooba guyyaa kaleessaa bubbee makatee roobeen magaalaan takka guutumaan guututti kan mancaate akka ta'e odeeffannoon achirra ba'e ibsee jira. Afdeera magaalaan jedhamtu bubbee fi rooba cimaa roobee tureen guutumaan guututti akka diigamtee fi nama tokko yoo lubbuun bahu namoota 50 ol irratti miidhane akka dhaqqabe odeeffannoon naannoo Affaar irra ba'e ibsee jira. Oduu olmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa kan jiruu fi kan itti fufe akka ta'e ibsuudhaan haleellaa raawwataa jiruunis injifannoo argataa kan jiru akka ta'e ibsee jira. Mootummaan gama isaatiin humna guddaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bobbaasuun opereeshinii bal'aa gaggeessaa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii bahaa aanaa Roobee Diidaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu sirraa hiikkatuun injifannoo kan irratti argate akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Lataa Sibutti humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwatee miidhaa guddaa akka irratti dhaqqabsiisee fi injifannoo akka irratti argate beeksisee jira. Aanaa Lataa Sibuu bulchiinsa magaalaa Goorii iddoo addaa Guutee Goorii jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatee humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabee meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo himee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa magaalaa Finfinnee jalatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti akka dhaqqabsiisee fi injifannoo akka irratti argate beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira muraasa irratti iddoo addaa Galaan Daalattii jedhamu naannoo daandii baaburaa jedhamu irratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan adabuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti akka argate beeksisee jira. Kana malees lolli har'as bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Yeroo itti aanutti irratti guutuu qabannee kan dhufnu ta'a. Oduu gara biraatiin miseensonni waraana mootummaa yookaan raayyaa ittisa biyyaatii fi humnoonni biroollee Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Giddugala Oromiyaa, lixa Oromiyaa, kibba baha Oromiyaatiif fi akkasumas kibba Oromiyaa irraa miseensonni waraana mootummaa hedduun hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan Horroo Guduruu Wallaggaa irraa miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko milishoota hedduu fudhatuudhaan hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufee jira. Haaluma wal fakkaatuun kibba Oromiyaa godina Gujii lixaa aanaa Surroo Bargudaa ganda Woleenaa Bokossaa jedhamu irraa miseensonni waraana mootummaa lama hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa beeksisee jira. Qawwee tarkii takka, AKM dachaatuu takka, hidhannoo lama, boombii takka, gumbii jahaa fi rasaasa 312 qabanii akka dhufan himee jira. Haaluma wal fakkaatu kibba baha Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessa loltoonni mootummaa hedduun mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo akka dhufan WBOn zoonii kibba bahaa beeksisee jira.
Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa bara 2024-25tti GDP'n Itoophiyaa 8.4 galmeessuun badhaadhina mirkaneessinee jirra. Beelli rakkoo waan jedhamu hin jiru jedhee ture. Addunyaan immoo lakki akkasii miti. Itoophiyaatti lammiilee Itoophiyaatiif nama 5 keessaa nama tokko gargaarsatu barbaachisa jedhu. Kamtu dhugaa kan jedhuuf immoo waan of duree nu agarsiisu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'e muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed torbaanota dura dinagdee ilaalchise haasaa paarlaamaaf taasisee tureen jijjiiramni dinagdee wal qabatee dhufe jijjiirama ajaa'ibaa yookaan immoo miracle change jechuudhaan ibsee ture. Akkasumas GDP'n guddaan akka galmaa'ee fi oomishni bara kanallee gahaa ta'uu fi guddaa yookaan kuntaala miliyoona hedduu akka ta'e gargaarsi biyya alaatii fi uummata biyyattiitiif kan barbaachifne akka ta'e ibsee ture. Ammatti immoo addunyaan dinagdee biyyattiitiin wal qabatee dinagdeen biyyattii kufuu miti kan du'e akka ta'e akkan gadi bu'aa ta'uu fi rakkoo hamaa keessa kan jiru akka ta'e ibsee jira. Gargaarsa biyyattiif taasifamaa tureen wal qabatee IMF yaada kenneen yookaan ibsa kenneen gargaarsi bara kana Itoophiyaan argatte parsantii 12 irraa parsantii 4tti kan gad bu'e akka ta'ee fi kun immoo rakkoo hamaa fi danqaa gargaarsa IMF taasisuuf ture. Doolaara biliyoona 3.4 gargaarsaaf kennamuuf ture kan gufachiisu akka ta'e himuudhaan IMF sababni isaas gargaarsi xiqqaatu yookaan gargaarsi addunyaan Itoophiyaaf godhaa turte xiqqaatu. Lammaffaa biyyattiin rakkoo nageenya hamaa keessa jiraachuu. Sadaffaa sharafa biyya alaatiin wal qabatee haalli dinagdee biyyattii yookaan sharafa biyyattii gadi bu'aa ta'uu IMF akka sababaatti kaa'ee jira. Kun immoo bowwoo fi akkasumas kufaatti hamaa biyyattii ta'ee akka seenatti yeroo jalqabaatiif biyya irratti galmaa'ee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarruutti nageenyi Rabbii isiniif haa ta'u nagatti nu turaan immoo hawwii kenna nagatti nu tura.